Oromoon yoo mammaakum humna bishaanii fi mala dubartii rabbi siif haa kennu jedhee nama eebbisa. Anis waa malee akkasiin jenne seenaa kanam seeraan dhageeffadhu. Suuraa armaan gaditti argitan kun yeroo miiliyoona 30tti gurguramee jira. Suuraan kun kan akkanumatti namni kaase fakkaatu sun seenaa guddaa qaba, dhageeffadhu. Biyya Faransaayitti namichi dulloome hiyyeessi tokko beelawee waan daabboo furnoo haateef jecha beelaan akka du'aan adabamu ajajni mana murtii irraa kenname. Qaamonni raawwachiisanis jaarsa kanam mana hidhatti isa darban. Namni kamiyyuu nyaata waan jedhamu fidanis ta'ee dhufanis jaarsa kana gaafachuu hin danda'an. Sababbiin isaa beelawee nyaata yookiin daabboo waan hatee nyaateef jecha ammas adabbiin isaa nyaata dhoowwatanii beelaan isaa ajjeesuudhaan murtiin darbe. Haa ta'u malee mucayyoo shamaraa takka qabu akka yeroo barbaadde isa ilaaltu isheef eeyyamamee jira. Walumaa galatti namni isa ilaaluu danda'u intala isaa tana qofaadha. Isheenis nyaata qabattee ilaaluu hin dandeessu. Garuu abbaan ishee beela'ee akka irraan duuneef mala tokko dhawatte. Yeroo abbaa ishee ilaaltuuf deemtu hundaa aanan harma ishee kana akka ilmoo isheetti obaasuuniif murteessite. Akka suuraa irratti argaa jirtan kanatti abbaa ishee akka daa'imatti obaasuun eegalte. Baay'ee nama ajaa'iba. Ji'a 4 guutuu dhosaan haala kanaan abbaa ishee obaasaa turte. Abbaan ishee kun beelaan hin duune, qaamni isaa hin irranne, mallattoon miidhama qaamaa isaa irratti hin argine jechuun hoggantoonni mana hidhaa kun akkamitti ta'uu danda'e jedhanii hordofuu eegalan. Haalli jaarsi kun itti jiru hoggantoota hundaaf bitaa itti galeetii jira. Amma hundi isaanii dhoksanii jala bu'anii qorachuu eegalan. Eegasiin akka shamarreen tun abbaa isiitiif aanan daa'ima ishee obaastuu harkaan harkatti irratti dhaqqaban. Hedduu ajaa'ibsiisatanii faallaa waan badaa yaadurraa rabbi jaraa isheef laaffisee jaalala abbaa isiitiif qabdu hubatanii baay'ee qalbiin isaanii tuqamte. Ergasiin manni murtii intala abbaa ishee jiraachisuuf hammana yaalii kana hunda goote tanaaf murtee tokko dabarse. Murteen sunis manni murtii sababa mucayyoo tanaa abbaa isiitiif raammata godhee bilisaan gadhiise. Gammachuun kana tare jiraare hin jiru. Dubartii jechuun beektuu, hayyuu, haadha malaa fi geettuu yeroo rakkootiin kana qofaa miti. Dubartii jechuun haadha nama hundaa, obboleettii, haadha manaadha. Yaa Rabbi dubartoota keenya hunda beektuu fi hayyuu nuuf taasisi. Atiin seenaa kana dhageeffattes dubartiif ilaalcha badaa yoo qabaatte seenaa kana irraa barnoota gaarii akka argattu abdii guddaan sirraa qaba. Namoonni seenaan kun isinitti tole diiwutii fi koppii liinkii siyaasa sadii fi